Shama kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sarara reediyoo keessanii FM Asallaa 90.0 irra jira. Hordoftoonni amantaa musliimaa hundi baga ayyaana Iid al-Fixriin isin gahe jechaagaa keessummaa sagantaa keenya har'aatiin ogeessa aartii, barreessaa, weellisaa, barsiisaa fi ogeessa miidiyaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Sagantaa keenya irratti yaada yoo qabaattan gara lakkoofsa bilbilaa fi ergaa gabaabaatiin nu biraan gahuu ni dandeettu. Turtii gaarii. Murtee burtukaanetoo galaaneetoo burtukaana daadhii damee daamu sibiira olii gaalee galaaneetoo ani galee warra hin ergaamu. Keessummaa keenya yeroo kee aarsaa gochuun hordoftoota raadiyoo Faanaa Asallaa 90.0tiif yaadaa fi ergaa mudannoo fi muuxannoo kee nuuf qooduudhaaf eeyyamamoo ta'uu keetiif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin galatoomii maqaa kee fi ogummaa kee irraa jalqabna. Abdii Luccee jedhama. Kanumaan na beeka uummanni waan ta'eef jechuudha. Gara ogummaatti akkuma jette ogummaawwan tokko kanan yaaluun jira. Ogummaa barsiisummaa kaniin amma hojjechaa jiru akka ogummaa tokkotti ilaala. Akkasuma kitaabilee tokko kanin barreessee uummata biraa qabus jira. Sirbaanis na beeku. Gama biraatiin immoo sagantaa miidiyaa kan piroodakshinii qopheessine kan hojjennu sagantaa dhaabbanni maquma kiyyaan jira. Miidiyaaf piroomooshinii Abdii Luccee jedhaniin isuma santu sagantaa adda addaa qopheessee Oromiyaa Taaleentii Shoo kan jedhamu sanas ETV Afaan Oromoo wajjin jalqabne ture kanuma kana hojjechuu jira jechuudha. Yeroo barnoota irra jiru sila barsiisaa ta'a jechuu dandeetta yookaan gaazexeessaa ta'a jechuu dandeetta. Namni barate tokko waa tokko irra numa gaayyattee yaadda waan ta'eef barsiisummaa keessa kan nagalche barnoota nagalche utuun barachaa jiru immoo ogummaawwan biraa akka sagaleen shaakaluu weellisuu fa'aa shubbisuu fa'aa kana mana barnootaa keessatti hawwisoo keessatti gumiilee keessatti osoo shaakalaa jiru waan keessatti uf argeef malee kanan dura jalqaballee wanni jedhu baay'ee addatti hin jiru. Adeemsuma keessa kanan hundaayyuutti dhufaa kan. Abdimee ogummaawwan hedduu qabdaati. Boori sadarkaawwan kanneen akka irra geettuuf utubaasiif ta'e ka'umsi isaa maali? Sirboonni ati hojjechuun ijaaf gurraa hawaasaa biraan geette mata dureewwan isaanii maal jedhama? Wantoonni akka kaasan kana dura fedhima aartii qabaachuudha. Sirboota afaan Oromoo tokko sirboota durii caqasuudha. Ergasii immoo manneen barnootaa keessatti gumiilee afaan Oromoo hundeessine. Gumii sana immoo yeroo barataa ta'es walitti qaba gumiilee fa'aa yeroo itti ta'utu jira. Ogbarruudhaan shaakallaa, shubbisaan shaakallaa, sagaleedhaan shaakallaa. Kun osumaa jiru gara hawwisootti ceenaa jechuudha. Hawwisooleen akka hawwisoo jiituu kun jiranii duraan 90moota keessa barataa ta'een shaakalaa ture achi keessatti. Hawwisoo Odaa Nabee kan godina Shawaa hundeessee ture akka magaalaa Adaamaa keessatti yeroo gara magaalaatti dhufan achi keessas ture miseensa ta'ee hojjechaan ture. Irra caalaa yeroo gara ogummaa barsiisummaatti seenes gumii mana barnootaa kiyya walitti qabee ijoollee gurmeessee shaakala shubbisa leenjisuu, sagalee leenjisuu, diraamaa leenjisuu kanuma kanaan adeemsuma keessa itti deemnee itti seenne jechuudha. Sirboonni albama kiyya jaalala sabaa kan jedhu hojjedhe. Bara 1998 yeroo jalqaba istiidiyoo seenu bara sanii yaadadha. Albamoonni sun erga hojjetamanii booda sirboota muraasa kan kiliippiitti dalage. Achi booda immoo sirba tokko achuma keessa filadheen kiliippiitti dalage sirba Galaaneetoo jedhu. Inni yeroo baay'ee uummata biratti kan na beeksisellee isa. Albamii guutuu san isa tokko caalee. Baay'ee galatoomii kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya turtanii reediyoo keessan saaqatanii dhaggeeffachaa kan jirtan reediyoo Faanaa Asallaa 90.0ti turtii ogeessa hunda galeessa qabu Abdii Luccee wajjin taasisaa jiru akkuma itti fufetti jira. Mee Abdii ati aartii Oromoo keessatti waggoota hedduuf turtee jirta. Bu'aa bayii isaa akkamiin xiinxaltee ilaalta? Aartiin Oromoo gufuulee baay'ee qaba. Rakkoo baay'ee chaalenjii baay'eetu aartii kana mudata. Keessattuu fakkeenyaaf gara ogummaa barreessuu kanatti gara kitaabilee barreessuu kanatti yoon deeme kitaabota hamma tokko barreesse gara kitaaba 3-4 imimmaan hin qorre kitaaba jalqabaati. Kitaaba Copha Sammuu ogbarruu irratti xiyyeeffadhee kan hojjedhe. Qoraasumas akka maxxansaatti jalqabnee turre kitaaba Hora Dhiigaa kana kanneen osoo hin maxxansin harkatti qabadhee taa'aa jirullee baay'ee jira jechuudha. Kana yoo ilaallu barreessitoonni rakkoo baay'eetu isaan mudata. Kitaaba yoo barreessitu bakki itti gurgurtu hin jiru. Barreessatu jira malee manneen kitaabaa baay'een hin jiranii. Dubbisaan akka barreessan hamileedhaan ka'ee akka barreessuufillee jajjabeessuu irratti hanqina namoota kitaaba dubbisanillee hin qabne akkuma ogbarruu afaan Oromootti jechuudha. Kanaaf kun akka rakkoo tokkooti jechuudha. Tokko bakka itti dhiyeessitee akkuma sirraa fuudhaniin gabaarra oolee manni maxxansaas kan mataa keetii yookaan immoo kan afaan Oromootiin hojjetu
mana maxxansaa Oromoo tokko baay'ee hedduun argitu jechuudha. Achis yoo deemte irra rakkatta qubee si jala hambisanii diizaayinii si jala jijjiiruu si jala balleessuu osoo ati hin beekin waan ati hin beekne fa'aa kitaaba keetii jedhanii sitti agarsiisuu danda'u. Kan akka rakkootti ilaala barreeffamee gabee yoo dammoo uummata bira ga'uuf manneen kitaaba hedduu jiraachuu qabanii baay'een jiru jechuudha. Kunis akka rakkootti ilaaluu danda'a waan ta'eef gama ogbarruutiin rakkoo akkanaatu jira. Sirbas yoo ilaalte kanumaa wal fakkaata. Manni muuziqaa hin jiru, albama yoo hojjette namni sirraa bitu hin jiru, albama san deebitee karuma yuutuub irratti gadhiistee achirraa namni caqasaa koppiraayitiitu baay'ata. Gara sirbaatillee nama hojjetanii uummataaf dhiyeessudha yoo ta'e malee teekinooloojiin kunis kuffiseera amma tokko. Akka duraan albama guutuu hojjennee mana muuziqaatti kenninee mallaqa sii kennu isarraa faayidaa argatte. Amma garuu namootuma tokko tokko hojii tokko tokko keessaa filanii kiliippii takka yoo hojjette kiliippii saniin yoo akka malee sii daawwatame dhaabbanni yuutuubii sun amma tokko sii kaffaluu danda'a yoo dhageettii guddaa qaba. Kanaan alatti teekinooloojiillee laaffisee yeroolleen akka duraa sanitti albama gurgurachuun kitaaba barreessanii gurgurachuun fakkeenyaaf kitaabota biraa yoo fudhatte barreessaan biraa yoo barreessu manni kitaabaa dhaqee irraa fudhata irraa bitee ofiisaati gurgurata. Manni maxxansaa osoo barreessan hin rakkatiin irraa fuudhee maxxansee fi gurgurataa jechuudha. Barreessaafis ni kenna ofillee ni fayyadama. Nuti hin maxxansina mallaqa bakka fuunee maxxansinee gabaarra eega oolchinee booda bakka itti raabsitu hin qabdu namatti kennitaa nama dhuunfannaa gurguru jettaani mana maxxansaa kennitaa mana kitaabaa kennitaa manni kitaabaa sun immoo deebi'ee waan gurgure san yeroon itti siin deebisne jiraachuu danda'a waan ta'eef kana keessaa bahee osoo rakkoowwan akkanaa kun hiikamanii aartiin keenya baay'ee guddachuu danda'a. Barreessaas qabna, weellisaa qabna, namoota ogummaa adda addaa qaban qabna waan ta'eef amma gara hawaasatii fi gara qindoominaa kanatti xiqqoo nu hafa waan ta'eef isarratti osoo hojjetame gaariidha. Kitaabileen afaan Oromootiin barreeffamanii bahan hedduutu jira. Kun waan jajjabeeffamuu qabu tahee kanneen rakkoo qubeessuu fi qabiyyee utuu qaban gabaaf dhiyaachaa jiran akkamiin hubata? Kitaabilee dubbise jira. Akka kitaaba dubbisuu yoo ta'e kitaabota maxxanfamanii gabaarra oolan kan dubbisaa ture jira. Garuu immoo yaada irratti kennuudhaaf isaan sun gulaalamaniiti namatti kennamanii ba'an jechuudha. Yoo gara kitaaba hin maxxanfamaniitti yoo deebine barreessitoonni tokko tokko kan nutti kennanii anuun fakkeenyaaf gara kitaaba 5 akkas gulaalee jira. Ofii kiyya laalee kan gulaalee fi ammas kitaabilee 3-4 kan namaa kan bira jiran kanan gulaalee laalee yaada irratti kennee deebisuuf jira. Kanaaf ani amma yaada akkamii kennaaf seete mee kitaaba kana naa laale kitaaba kana naa gulaale jedhee yoo namni natti kenne nama ana malee nama dabalataa akka biraa namoota sadarkaa olaanaa irra jiran kitaabilee na caala kitaabilee hedduu barreessan isaan sana dubbisanii kan nama tokkotti filatanii yoo natti kennanis achi keessatti rakkoon namni hedduu rakkoo qabaachuullee yoo baate namoonni tokko tokko rakkoo kan qaban hin jira. Kan gulaalamaa jiru gulaalamee darbanii rakkoo hin qabu. Kan erga maxxanfamee bahee uummata bira ga'e argitu garuu waan baay'ee si ajaa'ibu. Rakkoon akkasii mudachuu hin qabu. Qubee irraa hambisuu hin jira. Akkuma dura siin jedhe diizaayinii qola kitaaba irrattu mata duree barreeffamu barreessaas maqaa yoo barreessitu rakkoon akkasii mudata akka qubeessu irratti qabiyyee kitaabaa achi keessa jiru saniin waan barreessuu barbaadan sanarraa fa'aa bahanii yeroo waan biraatti makan mata duree barreeffamaa jiru sanarraa mata duree biraa kan ta'uu qabu keessa kan makan jiraachuu danda'a. Kanaaf barreessitoonni amma booda barreessuuf deemanillee kan barreessaa jiranillee amma barreessu matee kan qubee sirriitti hin barreessanii jira. Barreessa matee qubee afaan Oromoo sirreessee barreessuu kan dandeenye. Dogongora ka baay'isa. Osoo kitaaba isaa san osoo hin gulaalin osoo namni hin laaliniif gabaarra ba'ee ajaa'iba si jechisisuu danda'a. Fakkeenya barreessitoota tokko tokko karaa miseejiidhaan yoo haasoftu yoo karaa weebsaayitiin imeeliidhaan yoo wal qunnamtu barreessaadha. Kitaaba naa gulaale jedhee yoo sii kennu jechuma isaa sana ilaaltee namni kun barreessaa ta'e akkatti barreessa jettee tilmaamuu dandeessa waan ta'eef barreessama keessa rakkoo jiraachuu danda'a. Xiyyeeffachuu qabanii qubee afaan Oromoo jaalalaan yoo baratan jaalalaan itti yaadanii yoo qubeessan ni sirraa waan ta'eef sirreessuu danda'anii warri gulaalan warri immoo gulaalanii akka kitaabni sun uummata bira ga'u fudhatanii ilaalan immoo sirriitti ilaaluu qabu. Qubee qofa miti qabiyyee ilaalamuu qaba. Safuun aadaan duudhaan uummataa akka hin tuqamne bifa sanaan ilaalanii waan bareedaa tokko uummata bira akka geessaniin dhaamaaf isaan. Ogummaawwan kee baay'een hojiiwwan aartiiti. Miidiyaa irrattis guddinaa fi dagaagina aadaa seenaa fi duudhaa irratti bobba'uudhaan aartii faana dhahaa jirta. Qolaa aartii keessa irra karaa miidiyaatiin dhaabbatuma kiyyaan tokko dhaabbata hundeesseera. Dhaabbanni kun immoo beekamtii biroodkaastii irraa hin qaba. Sagantaa miidiyaa qopheessuutiin kan heeyyamni nuu kenname jechuudha. Sagantaa koonsartii fa'aa qopheessaa turre. Sagantaalee adda addaa piroomoshiniiwwan beeksisa gara garaatti kan dura hojjechaa turre. Achi kaasee ayyaanota adda addaa ETV faanas miidiyaa biroo faanas
kan hojjenne jira. Ayyaanota waggaa, ayyaanota garaagaraa kan qopheessine jira. Achirraa darbee yeroo ayyaanaa qofa eeggachuurra deebinee maaliif sagantaa dhaabbataa tokkoon hojjenne kan jedhu TV Afaan Oromoo yeroo jalqabaatiif yeroo inni banamu nuti kan proposaalaa galchine ayyaanas hojjenne sagantaa kennas gulaalanii nu dabarsan sagantaa Oromiyaa Taalent Shoo jedhu achirratti jalqabne jechuudha. Maaliif sagantaan kun Afaan Oromootiin baay'ee hin jiru. Kana dura mootummaan pirojektii sana akka daddaraarootti qopheessee darbaa ture. Inni sunuu hin dhaabbate osoo itti fufee gaarii ture. Amma maaliif wanti kun hafa kan jedhu fakkeenyummaa sanirraa namoonni tokko tokko achi keessaa ba'anii kitaaba barreessuu danda'u, walaloo, diraamaa, shubbisa, sirba mana keessatti dhokatanii kan hafan isaan sammaaf baafnee uummatatti dhiyeessinee miidiyaatti dhiyeessinee hojii isaan hojjetaniin beekamtii kenninee fi booda dhuunfaa isaaniitiin akka of danda'anii hojjechuu danda'an maaf hin goone kan jedhu sagantaa kana jalqabnee itti deemaa jirra, hojjechaa jirra. Already amma xumurameera sagantichi waraabbiinsaa gara dhumaarra marsaa lammaffaaf sadaffaa qofatu nu hafa. Isa kana yeroo dhumaatiif ETV'tti deebinee sagantaa kana dhuma isaa xumuruu dandeenya jechuudha. Kana dura marsaawwan darbaa turan jiru, beeksisoonni darbaa turanii akka dhaamsatti namoonni galmaa'uu barbaadanis yoo jiran amma osoo jalan darbii lammaffaa sadaffaas tokkoffalleen na darbe yoo ka jedhu jiraat dhufee shubbisaan sagaleen diraamaan walaloon dandeettii akkana qaba jedhee nu gaafachuu danda'a. Kanaaf teessoo kennas yoo barbaade gara keessanii argachuu danda'a, rakkoon qabu jennee yaadna. Gidduudhaan immoo sirboota kee keessaa tokko sagaleedhaan nuuf jalqabiitii dhaggeeffattoota keenya affeerritti ni walitti deebina. Murtee burtukaanee too galaanee too burtukaana daadhii damee daamu sibiira olee gaalee galaanee too ani galee warra hin ergaamu. Kalagaanu gamada galaaneeto wallamne jettee nani noodiini waraanni waraanuma galaaneeto yoo keessatti laalan sibiiluma sobee nama soosooba galaaneeto alaagaa garaan keessi diinuma murtee burtukaaneeto galaaneeto burtukaana daadhii dammee daamu sibiira olee gaalee galaaneeto ani galee warra hin ergaamu. Qaamalee kaate kaatee damma kuuraa maleeto gorte mukaara weeni si malee naaf ijaa'u damma kuuraa maleeto natti toluu jiruuni. Daraaree damma kuuraa maleeto gubbadee daabureeni gadi gootuu lalaalii damma kuuraa maleeto maalsi gootii uleeni gootii yoo warra keenyaa damma kuuraa maleeto boorateetii bokkiisa si malee naaf ijaa'u damma kuuraa maleeto boora gootuu dhadhiisa. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sirba Galaaneetu jedhu affeeramnee walitti deebinee jirra. Sagantaa dorgommii aartii mata dureen Oromiyaa Taalent Shoo jedhu qabattee egaa foddaa TVtiin hawaasaaf dhiyeessaa jirta. Asirratti mee hojiiwwan dorgomtoota akkamitti argite carraa kanatti fayyadamuudhaan aartii keessatti kanneen of argan yoo jiraatanillee walitti qabsiistii nuun deebisi. Achi keessatti wanti ati argitu namni dandeettii cimaa qabu, sirba sagalee bareeda osoo qabu, shubbisa dandeettii cimaa osoo qabu, taatoodhaan, diraamaadhaan, walaloodhaan, waloo cimaa ta'uu kan danda'u namni dhokatee hafee tasa achitti argamee dhufee marsaa daddarbaa kan jiru gara marsaa taanutti kan darbu namoonni dinqisiifadhu hin jira. Otuu immoo sagantaa keenya irratti hirmaachaa shaakalaa jiran sirba kan baafatan yaada itti kenninee sagaleen kee bareedaa kana sirreeffadhu osoo jennuun deebi'anii sirba baasanii kiliippii hojjetanii ofii isaanii yeroo amma aartii keessatti of argantu jira. Shubbistoonis akkasumatti yeroo mana leenjii keessa seenanii kiliippii adda addaa irratti hirmaatanii mul'atan argina. Yaada achirraa abbootiin seeraa kennaniif san laallee jechuudha. Warri diraamallee akkasuma. Kanaaf osoo hojiirra jirru osoo shaakalaa
xiinxalaa jirru osoo isaanis dorgomaa jiraniyyuu sagantaan gara namoonni achirratti faayidaa argatan jiru jechuudha. Osoo dandeettii qaban kan dhokataa turan sun warri ba'an hin jiran. Osoo sagantaan hin xumuramin jechuudha. Ammallee namoota sanii olii arguu dandeenya jedhee yaada. Kan biraa namni osoo of hin beekin ani sirbaadha jedhee achitti bahee waanumatti fakkaate jedhullee jiraachuu danda'a jechuudha. Dhufedhima qaba waan amma mucaan tokko sirbaan dhufeet shubbisallee hin dorgomu malee lachiinuu dorgome. Osoo hin shaakalin osoo waa tokko itti yaadin dorgomima qofa jedhameef dhufeetuma guyyamasa walta jiratti bahee shaakalaa jechuudha. Kana jechuun maalidha? Akka namni itti qophaa'u akka qabu qindoomni jiraachuu shaakalli jiraachuu akka qabu hin barata booda deebi'ee of baraa jechuudha. Namoota dhokatanii hafantu jiran kan dandeettii qaban kan biraa immoo namoota daandii isaanii gadhiisaniituma waan sila hojjechuu qaban dhiisanii gara biraatti deemantu jira. Kanaaf kallattii kaa'uufi jechuudha. Namoonni abbootiin seeraa si sirbatu si baasa si walaluu si baasa ati diraamaan deemi ati shubbisaan deemi jedhanii kallattii kennuufi kanaaf osoo fedhima nama keessa jiru hin deemurra of laaluun gaariidha. Hawaasa keenya keessa barattoota dabalatee namoonni sadarkaa gurguddaa irra jiran yeroo afaan Oromoo itti duguun bal'inaan mul'ata. Barsiisaa afaan Oromoo tahuu keetiin rakkoolee kana akkamiin ilaalta? Manni barnootaa keessa barsiisaa jirtu maal jedhama? Manni barnootaa keenya mana barnootaa Bisiqqee sadarkaa tokkoffaa jedhama. Waggaa 2 erga achitti jijjiiramee jechuudha. Gadaa Keeloleen ture kana dura. Amma bakka hanqinni barsiisaa jirutti deemee fedhiidhaan barsiisaa waan hin jiruuf mana barnoota haaraadha. Gara biraatiin gara gadaatti yoo deebine barnoonni gadaa deebi'ee manneen barnoota keessatti kennamaa jira. Mana barnoota sadarkaa tokkoffaa keessa jechuudha. Kutaa 1-8 kan barachaa jiran. Barsiisaan afaan Oromoo barsiisaan saayinsii hawaasaa yookaan barsiisaan lammummaaf amala gaarii akka barnoota gadaa barsiisu kan kallattiin kaa'ame of duraaf barsiisaa gadaa baratee baheetu akkas ta'uu qaba. Amma barnootichi eega dhufe barnootichi mana barnootaa erga dhufe kitaabni qindaa'ee qophaa'ee kallattiin gadi darbe namni barsiisuu qabu akkuma leenjirra taa'etti barsiisaa afaan Oromooti. Itti aansee warra sooshaal saayinsii hawaasaa fi warra siivikii barate isaan kun yoo barsiisan hin danda'ama kan jedhu isaantu barsiisaa jira. Anis akka barsiisaa afaan Oromoo tokkotti cinaatti gadaan naa kennameeti kan barsiisaa jiru jechuudha. Namni qubee fakkeenyaaf yoo gara barataatti deemte xiyyeeffannaa dhabuun jira. Barattoonni barnoota sanaaf bakka kennuu dhabuun jira. Kana dura aadaan afaan Oromoof namni qabu baay'ee laafaa ture akka ammaa kana ho'aa miti. Gara barsiisatti yoo deebite silaa barsiisaan tokko leenji'ee waggoota hedduu baratee eebbifamee gara afaan kanaan bahee yoo gara barsiisummaatti dhufu qubee dogongoruun qabu ture. Barsiisuma afaanii ta'e afaan Oromootiin bahee qubee dogongoru. Kabiraa immoo waanuma afaan Oromoo baratanii afaan Oromoo haasa'anii beekaniif barsiisaan keemistirii barachuu qabu. Barsiisaan sadarkaan isaa yookaan dippiloomaan isaa baayoloojii fiiziksii ta'e afaan Oromoo barata. Gannas haa ta'u wiikendiis haa ta'u yeroo torbeedhaan afaan Oromoo barata. Barsiisaan sun kana dura baayoloojii baratee fiiziksii keemistirii herreega namni danda'u afaan Oromoo waan jaalatuuf qofa fedhii afaan Oromoo waan qabuuf qofa baratee eebbifame maal ta'a barsiisaan sun gara barsiisaa afaan Oromoo ta'a jechuudha. Kan booda qubee balleessuun jira. Silaa sadarkaa yuunivarsiitii kolleejjiitti namni qubee sin barsiisu. Peedaagojii barata. Haala baruuf barsiisuu baratta. Kanaaf jalqabuma yoo barataa turree barannu san osoo gadi yaannee itti qabnee baranne akkatti rakkoo kana uumuu hin dandeenyu. Amma garuu kan si dhibu kan yeroo baay'ee moorama keessa barsiisaa jiru keessatti barsiisaan hedduu qubee dogongora qormaataa yoo baasan hin argitaa qormaata sirriin hin bahu dogongora qubee qaba jechuudha. Kun waan dhoksitu hin qabu. Waa'ee namallee waan dubbattee miti waa'ee afaan Oromooti kan dubbachaa jiru waan ta'eef. Kanaaf dogongoroota barataan uumu kana silaa barsiisaatu furuu qaba. Barsiisaan mataan isaan dogongora jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannaan yoo itti kennamu tokko barataan xiyyeeffannaa itti kennuu qaba. Barsiisaa yoo barsiisu sirriitti gadi qabee qubee afaan Oromoo laaffisuu, jabeessuu, dheeressuu, gabaabsuu bakka hudhaan galu, bakka irra butni galu, bakka sirni tuqaalee itti galu kana gadi qabee ijoollee daa'imman kana jalqabumarraa yoo barsiisin gubbarra yoo geesse ati qubee hin barattu waan ta'eef achumaan si jalaa bada achumaan dogongoraa deemta rakkoo kana keessaa hin baatu waan ta'eef kan biraa kan si dhibu namni dogongoruu isaa hin beeku. Ofitti hin beeku. Yoo kana dogongorte qubee kana sirreessi jechi kun sirrii miti yoo ati jetteen akkamitti akkana naan jetta. Anis barsiisa akkamitti akkana naan jetta. An akkamitti wallaalee ati natti himta jechuu danda'a. Maaliif dogongora ofirraa barachuullee baay'ee tokko dogongora ofirraa barachuun jiraachuu qaba. Kan biraa immoo ani akkamitti qubeessuu danda'a. Laafaa, jabaa, dheeraa, gabaabaa kana beeka. Mee jecha kana barreessee naa laali barsiisa afaan Oromootiin mi'ati. Mee dipaartimentiin kiyya naa laala muummeen kiyya jedhanii namatti himachuun nama gaafachuun barsiisa mataan isaa jiraachuu qaba. Kan silaa barsiisaa akka rakkoo guddaa hin qabnettis yoo fudhanne barataan akka bakka san hin geenne. Kanaaf barsiisonni keenya dogongora hin barsiisinaati. Barataa keenya sirriitti gadi qabaati qubee akka inni dogongora hin uumne sirriitti barsiisaa jedhaan. Barnoota afaan Oromootiin cinaatti barnoota gadaas barsiisuu irratti argamta. Barattoonni barnooticha akkamiin hubachaa jiru
faayidaa maal qaba barnoota sirna gadaa barattoota barsiisuun? Barattoonni barnoota gadaa kanan jaalatu. Akkuma barnoota afaan Oromoo jaalatan fakkeenyaaf yeroo afaan Oromoo barsiisu waan na beekaniif gadaa fi afaan Oromoo hidhata qaba. Duudhaan, aadaan, seenaan, afaan waan gadaa keessa jirutu afaan Oromoo keessa illee jira waan ta'eef barattoota haaraa hin taane yoo gadaa baratan hin jaalatu. Waa amma fakkeenyaaf kan gadaan sitti tolu ijoollee umurii isaanirra kan jiran yoo sadarkaa gaammeerra jiraatan waa'ee gaammee barsiisa. Ijoolleen sun immoo sadarkaa jalqabaarra yoo jiraatan umurii waggaa duwwaarraa hanga 8 keessa yoo jiraatan waa'ee isaanii barsiisa. Waggaa 8 hanga 16 keessa warra jiru akkasumatti akkuma kutaan isaanii ol deemaa deemuun umurii ijoolleen kutaa san barachaa jiraniin wal madaala waan ta'eef baay'ee ijoollee fayyada jechuudha. Ijoollee gargaaruu danda'a. Hawaasummatu keessa jira. Wanti amma barnoota saayinsii ammayyaatiin barannee sadarkaa ammatti irra jiru kanarra geenyu kana gadaatti yoo deebite gadaan duraan qaba jechuudha. Dimokiraasii yoo ilaalte wantoota garaagaraa akkaataa itti ijoolleen Oromoon ijoollee isaatti guddifachuu danda'u. Fakkeenyaaf waa'ee ijoollee yoo kan dubbatnu yoo ta'an waa'ee gaammeen maal hojjeta? Umrii sana keessatti akkamitti sadarkaa akkamii keessa jira? Hojii akkamii hojjeta? Wanni inni hojjetu umrii isaatiin kan gitu moo kan kennu? Fakkeenyaaf mirga ijoollee jedhanii amma saayinsii ammayyaatti haasa'an kun hin jira jechuudha. Ijoollee waan umriin isaanii danda'u hojjechiisa. Kan horii tiksu umrii horii tiksuutiin horii tiksa. Horii tiksuu irraa ol guddatee immoo deebee bakka lolaa bakka waraanaa dhaquuf dura hin barata. Duuba taa'ee barata jechuudha. Yookaan dura deemee iddoo laalee naannoo sana qoratee as deebi'a waan ta'eef kallattimaan ati waan kana godhi hin jedhamu. Umriin kee kana hojiin ati sirraa eegamu hojii akkanaati jedhameeti lafa kaa'amaaf waan ta'eef baay'ee dhiibbaan qabu. Reefu kitaabni bara darbee yoo ba'e barana itti barsiisaa jirra. Tokko hanqinni kitaabaan jira. Hanqina kitaaba barsiisaa, hanqina kitaaba qajeelchaa barsiisaa kun hin jira. Kitaabni gadaa amma waliin ga'u barata. Yoo danda'ame barsiisamaa fi nama muraasatu ittiin hojjeta malee nama hunda barataa hunda harkaan ga'u. Utuu kitaabni harka ga'e barsiisa harkas qajeelchu osoo ga'e kana mootummaan itti yaadee akkuma barnoota kana fidee maal gochuu qaba kitaaballee irra deebi'ee maxxansuufii qaba jechuudha. Gama biraatiin immoo barsiisota amma afaan Oromootiin saayinsii uumamaatiin hawaasatiin baratanii haa barsiisan jedhan kana caala barsiisan afaan Oromoo afaan Oromoo isaatti hafee barsiisan gadaa yuunivarsiitii keessatti sirna gadaa baratee yuunivarsiitiin hundi sirna gadaa jalqabanii barsiisonni deemanii achitti leenji'uudhaan kallattimaan gadaan koorsii tokko ta'ee kenname osoo barsiisan akkasillee barsiisee akka hanqina furamuu qabuutti kaa'aa jechuudha. Kanaaf kitaabichi keessi isaa yoo ilaaltu gaariidha. Leenjii irrattis dhageenyi nutti himamee ture baay'ee hawwata. Maaliif godinoota Oromiyaa garaagaraa keessaa namoota ba'an Walloo kaasee amma Raayyaatti amma Matakkalitti Oromoota kutaa adda addaa keessa jiran warra sadarkaan barnoota isaanii olaanaa ta'e isaan walitti qabanii qindeessanii looga irratti kan hundaa'edha. Waaltawaadha. Baay'ee irratti yaadamee kan qindaa'e waan ta'eef kitaabichi natti toleera. Yeroo baay'ee utuun amma barsiisaa jiru kana anillee gadaa osoo baradhe. Maaliif yeroo ijoolleen barattee hamileedhaan si dhageeffatan waa'ee gadaa, waa'ee abbaa gadaa, waa'ee siinqee, waan haadha siinqee, waan gaammee, waan yuubaa, waan abbaa gadaa, bokkuu, miiloo maal kana achi keessatti argitee yoo barsiiftu tokko keessa keetti guutamee kan jiru achi keessatti yoo argitu si gammachiisa. Edaa waanuma an beeku jechuullee dandeettaa jechuudha. Kan biraa immoo ijoolleen hamilee godhataa si dhageeffataa jaalataa yoo baratanillee sitti tola. Atillee immoo bagan afaan Oromoo kanaayyuu baradhee gadaa kanaa barsiisee ittee yaadda jechuudha. Carraa tanaayyuu bagarge. Ogummaawwan gaazexeessummaa barreessaa weellisaa fi barsiisaa qabattee mudannoo hin qabu jechuun hin danda'amu. Mee mudannoowwan si mudatan keessaa tokko lama dhaggeeffattoota keenya biraan gahe. Mudannoowwan ogummaa hundarrattuu si mudata. Mudannoon yaadadhu keessaa yeroo konsertii wayii gara Arsii bahaa gara Roobeetti qopheessinee turre weellistoonni jiranii waltajjiin qophaa'e wanni hundi qophaa'e waltajjii sana naatu qopheesse. Maaliif yeroo waltajjii sana qopheessitu dadhabbii baay'eetu jira. Hanga heeyyamsiiftee waltajjiin kun galmisi argamee qophiin kun haa jalqabamu jedhutti bu'aa bahii keessa dabarre. Kana keessa darbinee waltajjiin jalqabame amma weellistoota waamaa jiranii amma ani atillee sirbuu qabda jedhanii tamma carraa naa kennuuf deeman. Ani immoo sagantaa qopheessuu tana malee tasirbaatu natti hin jirtu. Ittiin qophoofne. Meeshaan baname rukutama jira. Uummanni immoo ana dhufa jedhee nu eegaa. Aniin kee waan akka qophii ittiin qabu deddeemat ture ifaajat ture uffannummaan kiyyaayyuu nama waltajjii irratti ba'uun fakkaata. Kanaaf eessa jira mana shaaworii galeera.
yoo amma abdii luucceetu dhufa sagantaan ka isaati ani meeshaa qindeessanii uummanni eegaa jiru. Ani shaaworii keessa jira. Akka hin taanetti ofirraa baasee gana uffadhee yoo achi ga'u sirbuu kadhumu ka'e utuma na eegan akkasitti yeroo dhaburraa kan ka'e wanta akkasii na mudateera. Yeroo shubbistuu uffanni sirraa bu'aa wanta jirratti san malaan fayyadamtaa sirbarattis barsiisummaa keessatti illee mudannoon si mudachuu danda'a. Tokko amma gara barsiisummaatti kanan yaadadhu. Wanta akkasii sun barataa birallee barsiisaa birallee mudatee jira wal fakkaata. Qaxaramnee akkuma hojii jalqabneen umriin keenya barattootuma sanii wal fakkaata. Xiqqaa ta'ee akka tasaama uffata barsiisaa hin uffanne reefu itti seenne hin qabnu waan ta'eef amma madaaleedhaaf dhufaniiti nu laaluuf nutti ol seenanii barattoota keessan jiran barattoonni ol ka'aniiti akkamma bultan barattoota nagaa bultanii jedhan keessummaadhaan taa'a jennaan barattoonni hundiin ta'anii ani keessaa dhaabadhe atillee achumaan gattaa'e Abbushatis achumaan gattaa'e atillee achumaan gattaa'e barattoonni barsiisadha inni barsiisadha. Qeennan hojii sana fireeshii ta'anii yeroo jalqabne jechuudha. Barataan fakkeenya barataan kutaa 8 na caaluu danda'a. Umriinis dheerinaanis yoo warri sun dhufanii akkasitti ilaalan barattootuma wajjin taa'inaan jedhanii barsiisaa taanaan dhiifama nuu godhaniiti madaaluu jalqabanii ba'anii kanaaf barsiisaan uffata seeraa uffatee daree seenuu qaba. Maaliif kun barsiisadha moo barataa jedhanii yeroo na laalan yeroon barataan haaraan dhufe yeroo jedha yuunifoormiin uffanne barataan kun yeroo naan jedhan hin jiru. Kan si dhibu yeroo waardiyyaan achi keessaa na baasuudhaaf uleen barsiisadha asitti qaxarame haaraan dhufe sin beeku an manni barnootaa si beekuu qaba biiroo na fidee barsiisadha amma booda nama kana bari jedhanii yeroo itti na seensisaa turetu jira. Dhumarrattis yaadni na hafe jettu yoo jiraate akkasumas ayyaana sababeeffachuudhaan firaa fi aantii keetiif ergaa baga geettanii dabarfachuu dandeetta. Wanti na hafe jedhu baay'ees yoo jiraachuu baate walumaa galatti isin sagantaa kanarratti na affeertanii qophii kana fakkaatu irratti carraa argachuu kiyyaaf guddaa isin galateeffadha. Isin warra qopheessitootas dhaabbata keessanis jechuudha walumaa galatti hordoftoota amantaa musliimaa hundaan baga sooma hiikkaa ramadaanaatiin baga guyyaa iidatiin isin ga'e jechuun ni barbaada. Maatii kiyyas firoottan kiyyas kan biyya alaa jiran kan biyya keessa jiran haadha koos abbaa koos obboleeyyan koos uummata Oromoo cufaan warra sagantaa kana dhageeffataa jiran hundaanuu baga guyyaa iidaa kana isin ga'een jedha. Weellisaa barreessaa fi barsiisaa Abdii Luucee gaafii siif dhiyeessinee gammachuun fudhachuudhaan keessummaa taatee yaadaa fi ergaa mudannoo fi muuxannoo dhimmoota adda addaa irratti nuuf daatteef maqaa dhaggeeffattootaa fi dhaabbata keenyaatiin galatoomisiin jecha ayyaana gaarii siif hawwee jira. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya saganticha wajjin Oolee Adaaji Ahmad ture. Ayyaanichi kan milkii isiniif haa ta'u horaa bulaa deebana. Maleto, bora teti bokisa. Si malena mijau, damma kura maleto, bora kotu nadisa. Sharo biyo jala, bora padu kula kapani, betu mejala la kotunga. Shana shumbo jala ko warabatu kula kapani kabetu mejala la kotunga bini kararo biyobu dal kamara mayo habenga jalara sebrabu wasandangayu karaso darebu dal kamara mayo awashga jalala sefkabu wasandangayu shanta jino jala ko warabatu kula kapani kabetu mejala la kotunga bini Shana